sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Fulbaana 15,2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo. Kun qophii sagalee qeerroo kan Oromiyaa irraa kallattiin isinii darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun seenaa Jeneraal Hussein Bunee kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sirboota warraaqsaas ni qabna. Nu hordofaan affeerraa keenya. Keessummeessuun kan isin waliin turu an tokkicha murteessaati. Amma hangafoota oduu. Mootummaan faashist wayyaanee dargaggoo Oromoo Gonfaa Abarraa jedhamu Oromummaan shakkitee ajjeeste. Dafqaan bultoota koobilistoonii hojjetan magaala Finfinneetti argamanii fi poolisiin federaalaa wal tuman. Waraanni ittisa biyyaa wayyaanee mul'ata Mallasiif qarshii hin buufannu jedhanii didan. Mootummaan wayyaanee hojjettoota mootummaaf leenjii siyaasaa kennaa jirti. Babal'ina oduuf gara jaal hariiroo jorgotan sin dabarsa. Mootummaan faashist wayyaanee dargaggoo Oromoo Gonfaa Abarraa jedhamu Oromummaan yakkee ajjeese. Yakka duguggii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatuu fi harka isaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun dhiqataa kan jiru mootummaan faashist wayyaanee fulbaana 10 bara 2014 gaafa roobii galgala kibba Oromiyaa Boorana magaalaa Iyyaa Bal'oo keessatti karaa poolisoota federaalaa bobbaafteen dargaggoo Oromoo Gonfaa Abarraa balleessaa tokko malee Oromummaa isaan yakkamaa taasisuun akka ajjeese maddeen gabaasan. Poolisoota federaalaa sirna wayyaaneen kan ajjeefame dargaggoon Oromoo Gonfaa Abarraa reeffi isaa kamisa galgala hospitaala Minilikitti akka fudhatame maddeen keenya mirkaneessaniiru. Bara 2013 Yuunivarsiitii Wallaggaarraa muummee barnoota ji'ooloojiitiin eebbifame hojiif gara kibba Oromiyaa Boorana akka deeme beekuun danda'ameera. Gama biraatiin mootummaan wayyaanee dafqaan bultoota koobilistoonii hojjechuun of jiraachisan kan sabaaf sablammoonni biyyattii keessaa walitti dhufuun magaalaa Finfinnee keessatti argaman baay'inni isaanii 12,800 ol ta'an kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo mana barumsaa Caamsaa 20 jedhamutti walitti qabdee holola afaan faajjessuu ishee wayita gaggeessaa jirtutti baay'inni isaanii irra jireessi ilmaan Oromoo kan ta'an waa'ee maaster pilaanii Finfinnee isa haaraa fi uummata Oromoo naannawa magaalaa Finfinnee dachee isaarraa fonqolaa jiru gaaffii kaasuun jeequmsa guddaan wayita dhalatetti miseensonni adda bilisummaa Oromoo as keessa jiru jettee poolisa federaalaa wayyaanee itti yaamuun dafqaan bultoonni kunii fi poolisonni federaalaa waltumuun beekameera. Waraanni ittisa biyyaa wayyaanee zoonii bahaa sababa mul'ata Mallas bakkaan gahuu jedhuun walgahii guddaa kan gaggeesse yoo ta'u qarshii hin buufannu jedhanii diduun isaanii beekameera. Amma durasi haaluma wal fakkaatuun waraanni zoonii kaabaa faawundeeshinii Mallasii fi hidha Abbayyaaf hin buufannu jedhanii diduun isaanii ni yaadatama. Oduu biraatiin mootummaan wayyaanee hojjettoota mootummaa guutuu biyyattii keessatti argamanii fi baajata guddaan leenjii kennaa akka jirtu mirkanaa'eera. Leenjiin kunis filannoo barana gaggeeffamuuf deemu kanaaf deeggarsa akka kennanii fi yoo kun ta'uu baate isaanis ta'an biyyattiin wabii akka hin qabne doorsisuun siyaasaa EPRDF malee biyyattiin kun jiraachuu akka hin dandeenye dinniina jiraachuun isaanii gabaafameera. Haa ta'u malee hojjettoonni kun qaala'insa jireenyaa dandamatanii jiraachuu akka hin dandeenye ibsanii mootummaa wayyaanee fala yoo qabaate akka ifa godhuu fi gaaffii dhiyeessuun isaanii ifa taheera. Oduu ammee. Leenjii marsaa lammaffaa barattoota yuunivarsiitiif wayyaaneen dirqisiistee kennaa jirtu irratti barattoonni walitti qabaman barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffilee amma dura barattoonni marsaa tokkoffaa irratti kaasan akka hin kaafne doorsisuuf jecha waraanni wayyaanee yuunivarsiitii Wallaggaa marsee jiraachuu agabaasaan sagalee qeerroo magaalaa Naqqamteerraa nu dhaqqabsiiseera. Oduun keenyaarraa kanuma. Beeksisa sagaleen qeerroo qophiilee ammaa dura isiniif dhiyeessaa jiru cinatti torbanitti guyyaa tokko yeroo hundumaa qophii dargaggootaa kan isiniif dhiyeessu waan ta'eef akka nu hordoftan gamanumaan isin beeksifna. Sagalee qeerroo.
dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuun seenaa jeneraal Hussein Bunee kutaa lammaffaa walgayii baalabbatotaa jedhutu jaal urjii sabaatiin isinii dhiyaata. Walgayii baalabbatotaa magaalaa Gindii irratti bakka baalabbatonni Oromoo 18 kanneen sabaan Oromoo ta'an hojiin immoo mootummaa Amaaraatii hojjetan bakka walgayiitti Hussein Bunee akka ittaanu kana jedheen. Yaa saba Oromoo miidhama guddaa keessa jirra. Akka maleetti miidhamaa jirra. Ilmi keenya nuuf barachaa hin jiru. Walluuf dhagaa hin jiru. Duraa duuba keenya nafxanyaan nu gabaabsee akka harreetti nutti fe'ataa jira. Wanti nu fe'atu immoo saba keenya hin taane. Kanaafuu ofirraa yaa buqqifnu, haa balaaleffannu, haa qabsoofnu kaa fincila kaafne ofirraa haa buqqifnu jechuun yaada isaa gara baalabbatotaatti deebise. Hussein Bunee yeroo yaada kana dhiyeessu alangee gaangeen yaabbatu malee meeshaa waraanaa tokkollee kan hin qabne ta'uusaa ni dubbatama. Baalabbatonni yeroo dubbii Hussein Bunee dhaga'an aaruudhaan akkana jedhaniin. Ati yoo akkamitti yaaddu akkana jettaa? Mootummaa Haayile Sillaasee asirraa hanga Shawwaatti qubatee jirtu tana waraana hagam qabda? Kan konkolaataa hagam qabda? Kan xayyaara hagam qabdu waraana jechuun kee nama wallaalaa yookiin of hin beekne si fakkeessa. Maaf akkana dubbattaa? Ati nama guddaa miti? Waan akkanaa kana dubbachuun qaaniidha. Nafxanyaa waan buqqisuu dandeenyu miti. Mootummaa nafxanyaatiin lollee hin dandeenyu. Nama aangoo qabu kan itti hirkannu hin qabnu. Kanaafuu tana maleen dubbatin. Kun lubbuu keenya nu galaafataa hin ta'u. Lamuu hirran deebiin. Si wallaalaatu sitti taphachaa jira jechuudhaan lolaniin. Hussein Bunee keessa isaatti aaruudhaan akkana jedhee deebii kenneef. Ani hamma fedhillee ta'u amma waan yaade sana yaadee na wajjin lolaa jedheen. Tokkollee namni harka keetti du'u hin jiru. Maalin nama jeeftee waa goota? Nafxanyaan harka keetti du'u hin jiru. Kanaafuu adabadhuu taa'i jedhaniin baalabbatonni 18 afaan tokkoon. Nafxanyaan harka Oromoo irratti akka du'u hin duune itti of ilaalla. Yoo dandee nafxanyaa kan ajjeesu ta'e nafxanyaan akkuma namaati kan du'u ta'uusaa ajjeese isinitti mul'isa. Yoo nafxanyaan kan hin duune taate Rabbiitu nurra kaa'e harqoota garbummaa isaan nurra kaayaa wajjin jala gadi jennee qonnee gabbarree dubartiin teenya daatteettu maalessaaf ree maseen akkasumas daa'imaa fi dhadhaa itti baannee jiran. Tana amma eega yaadee ittiin of ilaala. Hanga lubbuun tiyyaa dabartutti eega yaadee kan dhiisu miti qubana qabadhaa jechuun gara ganda isaa deebi'ee uummata mootummaa garboonfataa Haayile Sillaasee irratti akka qabsaan siyaasa tamsaasuudhaan hubannoo uume. Halele gota ko alote more lakin zobda. Halele gota ko alote more lakin zobda. Gota kaba bore razesta more lakin zobda. Gota kaba kolugoni yomunolu lakin zobda. Gota kaba lola goni tike lola lakin zobda. Halele gota ko alote more lakin zobda. Yadiro kanisa diro. Yadiro kanisa diro. Kata debiru sobona Kenya bayetu jiru kawago gutu sanyinom tisa umna lolatu abishe garba razin tezu utetu darba yadiro kanisa diro. Yadiro kanisa diro.
Yadiro dira gablo lam yadiro Yadiro itti gallo lam yadiro Yadiro dira gabli ki yadiro Yadiro halen itti kim yadiro Halele gota ko alotte more lakin sobda Halele gota ko alotte more lakin sobda Gota kaba more rasesta more lakin sobda Gota kaba kolu gonni omonolu lakin sobda Gota kaba lola gonni tigelola lakin sobda Halele gota ko alotte more lakin sobda Yadiro yadiro kanniza diro Yadiro kanniza diro Kata deru Sopona Kenya Baye tujiru Kawago gutu Sanyi nomtisa Kumna lolatu Abishe darba Razin frezu Kutetu darba Yadiro kanniza diro Yadiro kanniza diro Yadiro dira gablo lam yadiro Yadiro nitti gallo lam yadiro Yadiro dira gabli ki yadiro Yadiro hale nitti kim yadiro Sagantaan keenya kanarraa kanumaan raawwata. Sagantaa itti aanutti hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaa bilisummaati.